subscribe to my channel. Namoonni editingii haala bareedaadhaan edit godhachuu barbaadan viidiyoo keessan aappii kana fayyadama. Aappiin kun CapCut Play Store irraa argama. Play Store irratti CapCut inni barreessina. Play Store irratti erga CapCut inni barreessina haala kanaan nuuf baha. Isin install gootanii ana open jedhee seenaa. Open jennee yeroo keessa seenu bifa kanaan nuuf baha. Video editing qaba tokkoffaa irratti, lammaffaa irratti immoo photo editing dha. Yeroo keessa seenne haala kanaan tokkoffaa irratti new video editing bakka dhugan irratti yeroo video edit gochuu barbaadan achirra tuttu mallattoo hidhuu kana jechaadha. Yeroo ammoo suuraa edit gochuu barbaadan edit photo bakka jedhu kana irratti dhooftanii suuraa keessan edit gochuu dandeessanii qarallee barumsa hojjedhee jira waan ta'eef irra deebitanii ilaaluu dandeessanii. Toolsii hedduu qaba. Toolsii naannoo 20 wayii qaba. Toolsii tokko tokkoon irra deemne wajjin ilaalla bifa haaraan jechaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe naaf godha. Warroonni maatii taatanii jirtan ammoo like tuquu hin irraanfatinaa isiniin jecha. Akkaataa viidiyoo edit itti godhan wajjin ilaalla. Erga seenne bifa kanaan nuuf baasa. Kun suuraa kana image irraa fidattanii dhuftanii amma viidiyoo galchuudhaaf mallattoo tanarraa balleessina. Mallattoo hidhuu kana gattuudha. Viidiyoo bifa kanaan galfannee dhufna. Erga viidiyoo bifa kanaan galchine wanti gochuu qabnu irra gadhoofne bakka kanarra viidiyoo kanarra gadhoofne al tokkoof haala kanaan nuuf baasaa. Tokkoffaan split dha. Split jechaan addaan qooduudha. Viidiyoo kana addaan kutuu barbaadne split fayyadamna. Lammaffaa irra jiru kana sagalee ol guddisna. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune. Assalamu alaykum warahmatullahi. Sagalee akkanatti ol guddiftanii right jettanii bira dabartanii as biratti kan ettaan ammoo effect dha. Effect itti deebina ammoo maal goona background video keenyaa kana galchina. Background galchuun dirqama. Kun amma gurraacha bakka kana irratti background hin jiru. As harkisnee bifa kanaan background galchina. As keessa waa sadiitu jira. Coloriin jira. Colorii as keessa gosa kana filachuu dandeettanii gosa hedduu jira. Haala kanaan gosa hedduu keessaa filachuu dandeessanii. Asirratti ammoo image kanarratti search gootanii bifa kanaan galchuu dandeessanii as keessa kan isinitti tole galchuu dandeessanii. Inni sadaffaa buulariidha. Buularii viidiyoo makeenna akka background ta'u gochuudhaaf buularii bifa kanaan galchina. Filannoo afur qabdanii buularii yoo galchitan backgroundiin haala kana Barakatu. Ashama harka fuune jira. anama buularii masaa godhee keessaa baha. Erga background galchitanii wanti itti aanu riishoodhaas bira dhuftanii background biratti aana riishoo asii filattanii kun amma waan filadhee jiruuf isinumatti agarsiisuudhaaf TikTok yeroo barbaadan haala kanaan galchitanii Instagram haala kanaan YouTube dha. Kunis bifa kanaan galchitanii Ashama harka fuune. riishoo bifa kanaan filattanii right jettanii bira dabartanii erga haala kanaan galchitanii booda effectii goona asirratti effectii goona. Ammas keessa wanti jiru video effectii dhaa fi body effectii dha. Video kana effectii gochuudhaaf Isra jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtu. Isra jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtu. Isra jirtu baga naga jiraattan.
Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtu. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. haala kanarra deemtanii daawunloodii godhattanii itti fayyadamtanii effektii kun hundi effektiidha. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti nageenya. Effektii kana haala kanarra deemtanii filattanii daawunloodii godhattanii haala kanaan tokkuma tokko isin agarsiise maleeniin effektii hedduu jira. Haala kanaan irra harkistanii kun hundi effektiidha. Effektii galchuu dandeessanii viidiyoo keessan irratti yeroo irraa deebuu barbaadan effektiin barbaanne immoo mallattoo kana dhooftanii irraa deebitanii amma boodii effektii keessa seenna. Boodii effektiinis Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti. asirraa dhuftan Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga eegsira jirtu baga naga jiraattan. Eegsira jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti nageenya. asirratti immoo baakgiraawundiidha. Viidiyoo keenya duubatti baakgiraawundii galchuudhaaf ispiidii illee haala kanaan Eegsira jirtu